waan obbo Lammaatii fi waan obbo Abiyyi Ahmad irraa waan xiqqoo tokko dubbachuu feena. Waliin tadiyaan obbo Jawaar Mohammed nama Oromoo qabdi irraa tokko akka Oromootti intiyyuu akka Afrikaattu jaba nama Oromooti nam baraate nama Oromoon guyyaa hojjirtuttis namni kuni nama haalaan jabaa akka Afrikaattu goota nama Oromoo jajjaba goota leencaatii deettettis Lammaa Magarsaa dhaaf karaa akka qullaa dhabnu habaana mul'ateeti birraa shaammaansa buta'e. Kanaafuu obbo Lammaa Magarsaa jiruu dhabamee ta'e jechuudha. Obbo Jawaar nama Oromoon jala deemti jechuudha. Inni Oromoon amma saatana jala deemuu jirtu isa. Namni qabsootaan bakka tanaan ga'e isaaf Rabbiif qeerroo. Isa Rabbi qeerroo. Kanaafuu namni jala deemuu jirru obbo Jawaar Mohammed. Jawaar Mohammed jechuun Oromootiin intiyyuu akka Afrikaattu jajjabaata. Waan bilisiginnaan fayyaatee ashooftu kan dhiise nam jajjabatu namni jabaan akka Jawaarii dhugaa jira. Oromoon amma sa'aatiin isiin itti fayyadamtu carraan jiru sa'aatii ammaan tana carraa ga'ee qabdi fayyadamuuf qabsoo siyaaf finiinsitu. Bilisiginnaa Gondoritti galtu gorja milleentaa Oromooti. Maqalee muramte Maqalee lafuusii kutatte naannoon cuftee akka jiraatti shakkii iyyuu ittiin godhin shakkii malee. Namni Oromoon jala deemuu jirti Jawaari Lammaan kun bisaan maansibuu ta'ee Jawaariin kun gootaatii deette goota Oromooti. Nama kana jalatti qabsoomu qabsoota namni galmaan ga'e isaaf qeerroo fi uummata Oromootiif Rabbi tokkocha. Inti bira dhibiin asiin ga'e hin jirtu. Abbaan qeerroo isa jaarsaaf jaartii rifatu saba Oromoo guutuu rifatu sabaaf sablammoota illee rifatu Jawaar jechuun. Lammaanis duraan akkasum ture diina dhabamsiise. Kamti dhabamee yoo hedha waan gaafii guddoo Lammaan dhabame. Abiyyuun wantummaa inni afaan Oromoo dubbatuuf tokko dhalateerra waan Oromoon jissu yaada malee waan Oromoo ol haasawu yaada. Afaan Oromoo baranne namni Oromoon ta'u. Jawaarin dhalateerra Oromoo ol haasuu barbaade malee Oromoo qaqqabuun barbaadu. Kanaaf Jawaar jala qabsoomne takka inni dubbatu maal taana mala waliin dubbanne
wal bir dhaabbanne sa'aatiin nuti fayyadamuu qabna tana waliin hojjennu waliin qabsoo ta'ennaa uumu. Sa'aatiin sa'aatii qabsooti. Sa'aatiin amma ejjinu sa'aatii qabsooti. Sa'aatiin bira dhibiin carraan nu qabnu guddaan sa'aatiin wanta namaatti fayyadamu. Filannoon gaggeeffadhu duratti gan lamatti fadhaan ni jedhe oobjuu fagoota malee Maqaleen dhaate Oromiyaan dhaate yoo silaa carraatti fayyadama fulataan yoo achi Maqalee waraan kaafte yoo asii Oromiyaan finiinsi duraanuu nam gatu ni beekani nam gatan malee war dhaabbatte dubbiin san ufumaa jedhee malee Maqaleen inni qurbitti laatu. Kanaafi tokko taane waar bir dhaabbanne qabsoo ta'ennaa finiinsi nu saniin jechuu barbaada. Baankee Irroo Juwaari qabsoon ta'een fuulduratti qabsoon uummata Oromoo itti fuftu. Qabsoon uummata Oromoo itti fuftu. Juwaar bir dhaabbanne waan dandeenyu waan qabnu maallaqaan taatu humnaan taatu Juwaar bir dhaabbanne qabsoo ta'ennaa uumu. Juwaar jechuun nam sabaaf sablammoota illee rifatu. Nam Oromooti. Abbaa qeerrooti. Nama barate hadiqqeennaan jaarsaaf jaartillee tabba ta'e Juwaar jechuun. Lammaanis akkasum ture kakullaa dhabnuu mul'atee dudduub irra dhabame. Kanaafi abshir ni bariitii jedhan. Ni bariitii akkanaan hin haftu. Juwaar jal deemne maanta mala dubbiin karaa kamiin waa deemuu qabna maal fakkaatti wal gaafanne wal bira ejjine Juwaar waliin ejjanne qabsoo ta'ennaa uumu. Maaltu mala maantu nurraa jira odeeffannoo saayootte namni Juwaar irraa fudhate sa'aatiin amma lammaan dubbachuu hin danda'u. Afur tokko inni baase uummataan nam dubbachuu hin dandeenye hojii sirkaalaa gubbaa jira. Afuuris baasu ittiin dhiisani wanni afur baasu ittiin dhiimne Oromoon Juwaar bira ejjite maaltu jira karaa kamiin nu baasisa galgalaaf kanam halkanii guyyaa deemte malli maani jedhanii jal deemuu qabanii ture. Sa'aatiin namni itti fayyadamu sa'aatii tanaaf fayyadama. Juwaari abbaa qeerrooti abbaa Oromooti. Namni cululuqa kana fide isaa fi rabbii fi qeerroo fi uummata Oromoo bal'aa waan ta'eefi wal bira dhaabbannu saniin jechuu barbaada. Dhaamsi hiyyahaana Oromoof qabu dhaamseen Oromoof qabu wal bira ejjanii wal bira dhaabbatanii qabsoo duratti oofanii saniin jedha. Sa'aatii maaltu nu laal jira maaliif mala Juwaar bira dhaabbachuu qabanii maallaqaan taatu ufii bir dhufanii dubbachuun taatu saasaan namni bira ejjeetiin qabsoo ta'een duratti oofnu qabsaa waan ni kufa qabsoon itti fufedhanii qabsoo ta'een nafiniin sinu saniin jedha.
jajjabaadhaa, rabbi nu milkeessu, tokko taane lamma irratti uf hin laalina, akka Jawaar jal sochoone ami bakka ejju maaltu mala maalitti hafe maal jechuu malle maal ta'uu malle wal gaafate fuuldura deemsaniin jedha. Sheer godhaa, nama waliin gaggawa, amsi hiji guddaan Oromoo tokko taatu rabbi tokko tolchu qabsoo itti fufasaniin jechuu barbaada. Anna dhageeffataniif galatooma. Rabbi nu milkeessaniin jedha.